isinii kenneen hundi keessaniyyuu maqaa gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkam bultanii akkam jirtu. Amiin. Waaqayyoon abbaan dhiifamaa abbaan jaalalaa kaballeessaa keenya akka cubbuu keenya ilaalee osoo nutti hin eeggamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa kaa maatii Waaqayyoon nuuf eeyyamee jiraati. Guyyaa har'aa immoo waa'ee haadha keenyaa kaakuu haarawaa keessatti immoo maal fakkaataa isa jedhu sanii ilaallee turre. Akkuma beekamu akka manni kiristaanaa keenyaa kaakuu moofaa fi kaakuu haarawaa jettee iddoo lamatti qooddee ilaalti. Iddoo araaraatii fi yeroo abaarsaa yookiin magata dukkanaa jechuudha. Isa kaakuu moofaa sanillee immoo Addaamii jalqabee hanga Museetitti baroonni jiranii bara abbootaa yookiin bara laphee jechuudhaan waamti manni kiristaanaa keenya jechuudha. Museedhaa eegalee hanga seensa kaakuu haarawaatti immoo bara ooritii jettee manni kiristaanaa keenya hin moggaafti. Bara ooritii jechuun maal jechuudha yoo jenne seerri barreeffamaan keessattuyyuu abboommiiwwan kurnan tsillaatii irratti barreeffamanii Museedhaa yeroo itti kennan waan ta'eefi bara ooritii jedhama jechuudha. Walumaa galatti Addaamii jalqabee hanga seensa kaakuu haarawaatti barri jiru immoo bara kaakuu moofaa jedhama. Isa kana keessatti immoo bara dukkanaa, bara rakkoo, bara dhiphinnaa jedhameet waamama jechuudha. Maaliidhaaf akkas jedhama yoo jenne ilmaan namaatii fi Waaqayyoon bara itti adda ba'anidha. Ilmaan namaatii fi Waaqayyoon bara itti adda ba'an. Waaqayyoon ilmaan namaa kabajee uumamtoota hunda keessaa adda godhee hafuura jireenyaa itti baafate iddoo isaaf ta'u, iddoo mijaa'aa, iddoo waan hunda isa barbaachisu ilmaan namaatiif kennee Addaam waan kana immoo nyaatin, waan kana yoo nyaatte du'a bara baraa duuta jedhee Waaqayyoon Addaamitti itti himee waan jaalatuuf waan kabajuuf itti himee ilaala. Ammam Waaqayyoon ilmaan namaa akka jaalatu wanti argisiisan keessaa dursee Waaqayyoon Addaamin akka hin kufneef, Addaamin akka hin banneedhaaf Waaqayyoon durseetoo itti himee ture. Yaa maatii Waaqayyoo, ijoollummaa keenyatti hin beektu, ijoollummaa keenyatti maatiin keenya akka nuti hin miidhamne dursanii waan beekaniif ibiddi tokko akka nu hin gubnee fi kush nuun jedhu. Ibiddi kun kush jedhu maaliifuu daa'imti sun sodaatee ibidda sani yeroo isaan ala ba'anii harkaanillee akka hin qabneedhaaf maatiin akkas jedhu. Waan nu jaalataniif jechuudha. Akkasuma Waaqayyoon illee Addaamin yookiin ilma namaa waan jaalatuuf dursee Waaqayyoon Addaamidhaan Addaam muka kana hin nyaatin, yoo nyaatte immoo du'a bara baraa duuta jedheen. Addaamin garuu haati manaasaa Hewaan isa gorsitee muka san nyaatee du'a bara baraa du'eera. Waaqayyoon immoo ilma namaa hin jaalata. Asiin immoo wanti biraa jira. Maaltu jira? Waaqayyoon murteessee jira. Yeroo baay'ee kiristaanota Waaqayyoon edduma murteessaatiin jecha isaatiin Addaamin gannatitti deebisuu hin danda'u. Maaliidhaaf nama ta'e? Nama ta'uun Waaqayyo maaltu dirqamsiise? Foon nama akka uffatu wanti isa taasise maali? Yoo jedhan abboonni keenya jaalala yeroo jedhan hin dhageessu. Jaalalli kun immoo jaalala akkamiitidha? Yaa maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon mee jaalaluma ofiituyyuu koottuu gannatitti deemi jedhee ibsachuu hin danda'u? Akka amala Waaqayyootitti hin danda'u maatii Waaqayyoo. Akka maalitti amala Waaqayyootitti. Maaliidhaaf? Addaamidhaan du'a bara baraa duuta jedhaniira. Itti murteesseera. Erga itti murteesse immoo dirqama Addaamin bara baraan maal ta'uu qaba? Du'uu qaba. Murtee Waaqayyoo immoo sirriidha. Akka namaa kana har'a murteessee borummoo nan dogongora jedhee
irraa kaasuu miti. Murtee waaqayyoo haqa. Murtee waaqayyoo dhugaadha. Murteesseera waaqayyoon. Erga murteesse immoo waaqayyoon of duuba deebi'ee lakki nan dogongore jechuu hin danda'u. Amala waaqayyooti miti kun. Erga amala waaqayyoo hin taane immoo Addaamiin bara baraan maaltu qaba? Du'uu qaba. Addaamiin bara baraaf du'uu qaba. Egaa ka Addaam erga du'e immoo waaqayyoon immoo Addaamiin hin jaalata. Amma wantoonni lama wal faana dhufeera maatii waaqayyoo. Asiin murtee waaqayyoo haqa kan ta'e jira. Asiin immoo Addaamiin hin jaalata. Ilma namaa hin jaalata. Uumamtoota hunda keessaa kabajee waaqayyoon Addaamiin yookiin ilma namaa uumeera. Wantoota kaniin lamaa wal bira fidaa laala kaa'ama. Haqni jira asiin waaqayyoon wanti murteesse keessan deebi'amu. Asiin immoo Addaamiin hin jaalata. Kanaaf maal gochuu qabaree waaqayyoon? Ilmoo isaatirraa dhalatee Addaamiin fakkaatee murtee kana diigsisuu qaba jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo dubbii fayyinaa keessatti akkuma barattan nama fayyisuu kan danda'u yoo xiqqaate ulaagaalee 4 guutuu qaba jettanii koorsii keessatti barattanii jirtu maatii waaqayyoo. Isaan keessaa inni jalqabaa maal ta'uu qabeettan? Nama ta'uu qabaa jenne. Nama ta'uu qaba. Maaliifuu kan dogongore, kan kufe, kan irratti murtaa'e nama waan ta'eef nama ta'uu qaba. Lammaffaan immoo maal ta'uu qaba jenne? Du'uu qabaa jenne. Maaliifuu duuti nama irratti murtaa'e waan ta'eef du'uu qaba. Laala nama ta'uu qabaa fi du'uun immoo amala namaati. Nama ta'uu fi du'uun amala namaati. Du'ee immoo achiin hafuu hin qabu. Achiin hafee tanan immoo Addaamiin illee fayyisuu hin danda'u. Du'a moo'ee ka'uu qaba. Kun immoo amala waaqayyooti. Du'a moo'uu kan danda'u. Arfaffaan immoo qulqullummaa amalummaa qabaachuu qaba. Amalummaa isaatiin cubbuun kan isaaf hin malle qulqulluu kan ta'e kunillee immoo amala waaqayyooti. Ilaalaa kaamaatii waaqayyoo nama ta'uu qaba, du'uu qaba. Amala foonii amala namaati. Du'a moo'uu qaba, qulqullummaa amalummaa qabaachuu qaba. Amala waaqummaati. Amaloota kaniin kalaal amma nuti tawaahidoo wanti jennu amaloota namaatii fi amalli waaqummaa kun tawaahidoodhaan maal ta'e jenna? Nama ta'e. Nama qofaa miti waaqa qofaa miti nama jenna jechuudha. Kanaaf waa'ee dubroo Maariyaamii wajjin yoo ilaallu waadaan kun seennamee jira. Waadaan seenname kun immoo eenyu irratti raawwate isa jedhu immoo kitaaba qulqulluu ragaa godhannee wajjin ilaalla jechuudha maatii waaqayyoo. Keessattuyyuu kitaaba Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti waadaan galameera. Waadaan waaqayyoon ilmaan namaatiif galee jira. Akkasumas immoo waaqayyoon ammallee immoo haati keenya dubroo Maariyaam irraa dhalatee ilmaan namaa akka fayyisuuf abbaa keenya Abrahaamitti illee immoo dubbatee jira. Isa kanafaa in dubbifattu maal jedha isinitti fakkaate? Sanyii keetiin jedha. Laala sanyii keetiin saba hundaa nan eebbisaa jedha. Sanyii keetiin nama hundaa nan eebbisaa. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa kaaftanii yoo dubbiftan waaqayyoon waadaan inni Abrahaamiidhaaf seene ni jira jechuudha. Yeroo sanitti Abrahaamitti dubbate. Abrahaamiidhaaf dubbate. Garuu immoo Luqaas maal jedhee barreessee jira? Hojii duuka bu'ootaa irratti hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 25 irratti waadaan Abrahaamiif seenname sun akka raawwatuuf jedha. Waadaan waaqayyoon Abrahaamiidhaaf seenne sun akka raawwatuuf ilma isaa tokkicha ergeera. Laala yaa maatii waaqayyoo yeroo baay'ee wanta kaakuu moofaa keessa jiruu fi kaakuun haarofti addan baanii wanti kaakuu moofaa keessatti dubbatame suni kaakuu haarawa keessatti immoo deebii argatee jira wanti jennuu fi kanaaf maatii waaqayyoodha. Laala jechi sanyii keetiin
saba hundaa nan eebbisa jedhu Luqaastu barreessee hojii duuka bu'oota inni immoo maal jedhaa jira? Waadan Abrahaamiidhaaf raajotaaf seene sun akka raawwatuuf Waaqayyoon ilma isaa tokkicha Amaanu'eel Fayyisaa addunyaa Iyyasuus qorichaa gara biyya lafaatti ergee jechuudhaan hin dubbata jechuudha. Gara biyya lafaatti maaliif dhufe yoo jenne immoo nama bade sana, nama duuti irratti murtaa'e sana bilisa baasuudhaaf akka ta'e kitaabni qulqulluun nuuf dubbata jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa haasa'uudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee nu fayyisee jira, bilisa nu baaseera, dukkana keessaa gara jireenyatti nu baasee jira jennee afaan guunnee dubbachuudhaaf eenyurraa dhalatee kan jennu san beekuun dirqama ta'a jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaaf dhakaa har'a dhaloota haadha keenyaa Dubree Maariyaam yeroo dabre ilaallee turre. Keessattuyyuu Iyyaaqeebii fi Haannarraa Dubroo Maariyaam akka dhalatte. Raajonni immoo waa'ee Dubroo Maariyaam akka dubbachaa turan. Raajonni kaakuu moofaa keessattis bara abbootattis bara raajotaattis bara ooritii warumaa galatti kaakuu moofaa keessatti barri Dubroo Maariyaam ittiin dubbatamne akka hin jirre yeroo darbe kutaa darbe keessatti wajjin ilaalle maatii Waaqayyoodha. Har'a immoo kaakuu haarawaa keessatti dhaloota Dubroo Maariyaam yoo ilaallu wangeelawii Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 22tti barreessee jira waa'ee dhaloota gooftaa keenya. Isa kana keessatti garuu wanti hubatamuu qabu Alaazaar nama jedhamu bira yoo geenye haati keenya Dubroo Maariyaam maaliidhaaf Yoosefiif kaadhimamte kan jedhu gaafii ta'ee ka'uu qaba maatii Waaqayyoo. Isa kana yeroo biraa akka gaafii goonee itti deebi'uun hin dandeenye. Maaliidhaaf yoo jettan shakkitoonni keessattuyyuu Dubroo Maariyaam Yesuus Kiristoosin erga deesseen boodatti ijoollee baay'ee godhattee jirti jechuudhaan baattoo daabiloos ta'anii oduu sobaa yeroo isaanii lallaban hin dhageenya maatii Waaqayyoodha. Garuu nuti Dubroo Maariyaam ijoollees yoo godhatte yoo horumtees cubbuun qabu kana ni amanna. Garuu dhugaan jiru sun maalidha? Maalidha dhugaan jiru? Isa jedhu sanii booda wajjin ilaaluu hin dandeenye. Ammaaf garuu hidda dhaloota Dubroo Maariyaam ilaalchisee bara abbootaatis bara ooritiitis maal jedhamee akka dubbatame ilaaluudhaaf wal yaadachiisuudhaaf karaa Haannatiin ijoolleewwan Yaaqoob keessaa jechuudha. Yaaqoob ijoollee 12 qaba. Isaan keessaa Yihuudaa inni jedhamu hin jira. Yihuudaan karaa moototaatiin mootota warroota ta'anii sanyii moototaa keessaa hiddi isaa eenyu Iyyaaqeeb karaa Yihuudaatiin, Haannan immoo karaa Leewiitiin jechuudha. Leewii jechuun immoo warra aarsaa dhiyeessan luboota jechuudha. Kanaafidha hundeen kee qulqullootadha wanti jedhameef kanaaf raajii wanti dubbatameef jechuudha. Isa kana hubachuudhaaf Alaazaar Maataan amma Yoosefiin ilaallu. Yoosefii fi haati keenya Dubroo Maariyaam waliif maal akka ta'an akka hubannuudhaaf wantoota kana ilaaluu hin danda'amu. Alaazaar irratti wal ga'u haati keenyaa fi Yoosef jechuudha. Firooma akka ta'an maal jedha Alaazaar Maataanin dhalchee Maataan Yaaqoob immoo Yoosefiin jedha. Yoosef laala Yoosef ilma Yaaqoob immoo ilma Maataan immoo ilma Alaazaar. Haati keenya Dubroo Maariyaam immoo ilma eenyuti? Iyyaaqeem.
Iyyaaqeem immoo ilma eenyutu? Ilma Qeesaar jedhamudha. Qeesaar immoo ilma eenyuti? Ilma Alaazaar. Laala eessatti akka wal ga'an jechuudha. Isaan waliif firaadha. Aritanii Yoosef Yaaqoob Maataan Alaazaar. Haati keenya dubroo Maariyaam Iyyaaqeem Qeesaar Alaazaar. Isaan waliif firaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan haa hubannu maatii Waaqayyoo. Kanaaf dhakaa gooftaan keenya wangeela Maatiyoos irratti dhaloonni gooftaa keenya yoo barraa'u Abrahaam irraa eegalee Alaazaar irra ga'een booda Qeesaar Iyyaaqeem dubroo Maariyaam jechuudhaan hin barreessine. Haa ta'uuti Alaazaarin maqaa dha'ee Maataan Yaaqoob Yoosef jedhee lakkaa'ee jira. Kunis sababa mataasaa qaba. Laala maaliidhaaf karaa Maariyaamitiin maaliif hin lakkoofne? Maaliidhaaf karaa Yaaqoobiitiin yookiin Yoosefiitiin maaliif lakkaa'e? Yoo jenne qulqulluun Maatiyoos dhaloota gooftaa karaa haadha keenyaatiin osoo lakkaa'e ta'e akka amaleeffannaa yookiin aadaa Yihuudotaatti dhaloonni abboota kan lakkaa'amu karaa dhiiratiin waan ta'eedhaaf. Laala maatii Waaqayyoo karaa dhiiratiin waan ta'eef Maatiyoos maalirraa jalqabe? Karaa Yoosefiitiin dhufe jechuudha. Yoosefiitiin dhufe. Ta'us qulqulluun Iyyaaqeemii fi qulqulleettii Haannan yeroo dhiphinaatitti Waaqayyo waammatanii Waaqayyo biraa kennaan isaaniif kenname kun immoo kennaa guddaa akka ta'e Faarsaa boqonnaa 17 lakkoofsa 16 irratti maal jedha? Yeroo dhiphinaatti Waaqayyoon na waammadhe garaa Waaqa kootittis nan iyyee mana qulqullummaa isaa keessas nan dhaga'e akkuma jedhe Waaqayyoon immoo isaa wanta kadhatan kadhannaa isaanii san dhaga'ee Waaqayyoon daa'ima akka godhataniif eeyyameefii jira jechuudha. Akka mana kiristaanaa keenyatti Waaqayyo kadhannaa isaanii fuudhee bultoosaaf kan filatamte deessuu Waaqaa Hagayya bulii torba akka ulfoofte Haannan hin beekamu. Yeroo ulfooftis ajaa'ibni baay'een akka raawwachaa akka ture abboonni hin dubbatu. Haa ta'us immoo waadaan seenname raawwatee dubroo Maariyaam gaara yookiin tulluu Libaanos irratti akka deesse weedduu caalu boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti dubbata. Asirratti garuu ilaalchonni baay'een akka jiran hubatamuu qaba kiristaanota. Keessattuu warri kaatolikiiwwanii iddoon haati keenya dubroo Maariyaam itti dhalattee Naaziriit isa jedhullatti illee kaasu, warroonni Gibxiitillee jechuudha Ortodoksonni fi Gibxiitillee waan kana hin dubbatu. Manni amantaa Ortodoksii garuu dubbiin kitaaba qulqulluu dubbate irratti hundaa'uudhaan dubroo Maariyaam iddoon isheen itti dhalattee Libaanos iddoo jedhamudha jechuudhaan ni dubbatu. Isa kanallee ragaan isaanii weedduu caalu boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti dursee maal jedhee dubbate Salamoon yoo jenne tulluu Libaanos irraa misirrooni ni baati jechuudhaan waan dubbateef raaja kanatti dubbatee jedhan. Maaliidhaaf immoo gaara kanarratti tulluu kanarratti maaliidhaaf yoo jedhame yeroo Haannaan ulfa turtetti raajiiwwan baay'ee waan raawwataniif Yihuudoonni immoo isaan irratti dheekkamsa kaasanii isaanii ari'achaa turanii kanarraa kan ka'ee isaan dheessanii tulluu kanarratti yeroo baqatanitti achitti deesse jechuudhaan abboonni keenya hin dubbatu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti manni kiristaanaa keenya akka barsiiftutti haati keenya
haati gooftaa haadha jedhamtee kan nuuf kennamtee Haannaa fi Iyyaaqeem irraa haga naannoo tulluu Libaanos irratti akka dhalatte walumaa galatti barumsa mana kiristaanaa keenyatti jechuudha. Guyyaa kanattis jala bultii jireenyi dukkanaa laala guyyaa haati keenya Dubroo Maariyaam itti dhalattu kana yeroo adeemsi fayyinna ilmaan namaa itti jalqabaa jirudha. Prosesiisa jennu san jechuudha. Yaa maatii Waaqayyoo Dubroo Maariyaam dhalachuun ishee fayyinna ilmaan namaatiif namni tokko mana tokkotti galuudhaaf duraan dursee manni sun maal ta'uu qaba? Ijaaramuu qaba. Manni sun erga ijaaramee namni sun itti galuudhaaf fedhiin isaa guddaadha. Kanaaf Waaqayyoollee ilmaan namaa fayyisuudhaaf duraan dursee mana qulqullummaa isaa filatee ofii isaatii cubbuu Addaam ishee akkan tuqne taasise kan godhes Waaqayyoodha. Waaqayyoon ishee filatee jira. Kanaaf barri dukkanaa sun yeroon itti karaa ifaatti ba'uudhaaf adeemsitti raawwatameedha jechuudha. Kanaafidha kan Iyyaaqeemii fi Haannaan samii dahanii samiin immoo aduu deesse jedhanii raajiin dubbatame suni yeroon itti raawwatame jechuudha. Kanaaf Dubroo Maariyaam Haannaa fi Iyyaaqeem irraa akka dhalatteedha. Haannaanis seenaan Haannaan dhabduu akka turte akka silatii galchanii akka jiranii yeroo darbe wajjin ilaallee turre maatii Waaqayyoo. Egaa ka haati keenya Dubroo Maariyaam erga dhalatteen boodatti immoo akkuma gaafa jalqabaa wajjin jenne maatiin isaanii wareega galchanii jiru yookiin silatii isa jennu sana. Maal jedhanii silatii galchan yookiin wareega galchan? Yaa Waaqayyoo daa'ima yoo nuu kennite mucaa dhiiraa yoo ta'e akka qotee nu qarqaaruufi miti. Intala yoo taate immoo wajjattee akka nu qarqaartuufi miti. Mana keetiif mana qulqullummaa keetitti akka si tajaajiltuufi jedhanii wareega galchan waan ta'eef Dubroo Maariyaam wareega kana waggaa sadii bicha Haannaa fi Iyyaaqeem wajjin erga turteen booda silatii kana mana qulqullummaatti dhiyeessanii akka jiran manni amantaa keenya hin barsiifti. Kanaafuu waggaa 3dhaaf eessa turte haati keenya Dubroo Maariyaam yoo jenne mana abbaa fi haadha ishee turte jechuudha. Abbaa fi haadha ishee wajjin turte jechuudha. Achiin booda garuu eessa geessanii karaa mana qulqullummaatti geessan. Yeroo sanitti lubni mana qulqullummaa eenyu ture? Zakkaariyaas nama jedhamu ture. Zakkaariyaas immoo nama beekamaa nama Waaqayyoodhaan jaalatamu akkasumas immoo nama daa'ima hin qabneedha innillee. Ajaa'ibame kun hojii Waaqayyoo dinqiidha. Namoonni baay'een biyya lafaa kanarratti ijoollee baay'ee godhachuu barbaadu. Gaariidha ijoollee baay'ee godhachuun, garuu ijoollee baay'ee godhachuurra isa eebbifamaa ta'e tokko argachuun gaadha maatii Waaqayyoo. Tokko argachuun jechuudha. Waaqayyoodhaan kan eebbifame, Waaqayyoon kan kabaju, mana isaa kan tajaajilu tokko argachuun gaadha. Waan baay'ateef miti. Kabizaat xiraat jedhamu san jechuudha. Inni guddaan qulqullummaadha. Kanaafidha kan Waaqayyoon raajiiwwan kana dura dubbatan maal jedhamee jira? Faarsaa boqonnaa 44 lakkoofsa 10 irratti yaa mucaa koo dhaga'i qalbeeffadhusi firaa fi mana abbaa keetisi dagadhu mootichi yookiin Kiristoos qulqullummaa kee jaalatee jira jechuudhaan Daawit dursee waa'ee Dubroo Maariyaamii dubbatee akka jiru mee ilaala. Meerra sinii deebi'a. Eenyudhaaf dubbatame caqasni kun? Yaa mucaa koo dhaga'i qalbeeffadhusi firaa fi mana abbaa keetisi dagadhu mootichi yookiin Kiristoos qulqullummaa kee jaalatee jira jechuudhaan Waaqayyoon yookiin Daawit irra bulee Daawit immoo raajii dubbatee jira jechuudha. Kanaaf haati keenya Dubroo Maariyaam waggaa 3tti mana qulqullummaatti galte jechuudha.
haala kanaan jee mana qulqullummaa keessa immoo waggaa 12 turtee haati keenya Dubroo Maariyaam. Waggaa 12 yeroo turtetti immoo jeequmsi biraa ka'e. Waggaa 12 mana qulqullummaa keessa maatii bira waggaa 3 waggaa 15. Waggaa 15 keessa gaafa ka'u immoo Yihuudoonni ammallee Ayihuudoonni warroonni jedhamanii seexanni irra buleetoo ammallee waan biraa kaasan maatii Waaqayyoo. Mucayyoon tuni waggaa 15 guutteerti. Waggaa 15tti immoo wantoonni dubartoota irratti mul'ata. Mana qulqullummaa keenya xureessiti. Kanaafuu iyyuu mana qulqullummaa keessaa haa baatu kan jedhu immoo Zakkaariyaas irratti dhiibbaa taasisan maatii Waaqayyoo. Dubroo Maariyaam waggaa 12 yeroo isheen jirtutti akka manni kiristaanaa keenya barsiiftutti ergamaa Waaqayyoo dhufee nyaata samii kennaafi akka ture abboonni hin barsiisu. Barumsa mana kiristaanaa keenyaati jechuudha kun. Garuu waggaa 15 umriin ishee waggaa 15 yoo guutu mana qulqullummaa irraa gara mana Yoosefitti dabartee yeroo itti kennamteedha. Kunillee akkuma salphaatti kennamee miti maatii Waaqayyoo. Akkuma salphaatti miti. Zakkaariyaas irratti dhiibbaan kun gaafa ga'u Zakkaariyaas waan godhu wallaale. Maaliifuu maalan gochuu qaba? Akkamittanii waadaatu natti kenname? Waadaa natti kenname kanammoo dabarsee akkamittan kenna jechuudhaan waadaa itti kenname saniin baay'ee tokko dhiphate, baay'ee tokko rakkate. Sanaan booda Waaqayyoon kadhatee jedhu abboon. Waaqayyoon erga kadhateeni boodatti maal godhanii muka jechuudha. Ulee hin beektu keessattuu nuti ijoollee baadiyyaa waan taaneef ulee kan ta'e jechuudha. Ulee jechuun maal jechuudha? Muka muramee sirriitti xabaramee jechuudha. Mijaa'ee akka harkaaf akka namatti tolutti jechuudha. Yookiin maal haa jennu sana sinqee yookiin maal jedhama kan haati warraa abbaa gadaa qabattu sun jechuudha. Sinqee bakka sinqeedhaan fuddaa yookiin uleedhaan fuddaa. Ulee 12 bee bakka Eshbaay gaarii zangi isa sana jechuudha. Isa 12 keessattuu iyyuu Zakkaariyaas namoota maatiin isaanii haati warraa jalaa boqatan Dubroo Maariyaam guddisuu kan danda'an jaarsolii biyyaa kan ta'an kabajaa kan qaban Waaqayyoon kan sodaatan isaan sanii walitti qabee ulee meeqa? Ulee 12 jechuudha. Ilaala hojii Waaqayyoo dinqiidha. Wanti jennuuf kanaadha. Sammuu keenya oliidha maatii Waaqayyoo. Ulee kana walitti qabee ulee kana walitti hidhee mallattoo irra kaa'ee sanaan booda maal godhee mana qulqullummaa keessatti kadhannaan irratti taasifame. Yeroo kana ulee Yoosef irratti mallattoon mul'atee sanaan booda Yoosefitti akka waadaatti kenname. Yoosefiidhaaf waadaan kenname maaliidhaaf? Akka eeguuf. Inni biraa Yoosef haati manaasaa jalaa boqattee jirti. Ijoollee garuu hin qaba. Ijoollee baay'ee qaba. Ijoollee kana wajjin Dubroo Maariyaam mana isaatitti akka guddattuufi kennamte jechuudha. Ni kaadhimamte kan jedhu kitaabni qulqulluun eegduu jechuudha. Kaadhimamuu jechuun akka eeguuf, akka kunuunsuuf kan filatame jechuudhaaf kitaabni qulqulluun hin dubbataa. Isa booda wajjin ilaalla, rakkoon hin jiru. Kaadhimame jechuun jechuudha isa jedhu itti deebina. Kanaaf Dubroo Maariyaam Yoosefiin akka eeguuf Yoosef mana isaatitti umriidhaan walitti dhufan. Yoosef jaarsadha. Ishiin umrii waggaa 15tti daa'imaadha. Kanaaf Yoosefitti dabarfamtee kennamte. Adaraadhaan waadaatti kenname. Yoosef waadaa kana qabatee Dubroo Maariyaamin fudhatee mana isaatitti gale. Ijoollee isaa wajjin mana isaatitti akka guddattuudhaaf. Garuu inni mana isaatti fudhatee hin turre. Raajiin biraa yoo raawwatu jechuudha. Kanaaf sababa guddaan mucaan tokko abbaa manaa malee maaliidhaaf isa jedhuuf immoo mi'aalan. Dubroo Maariyaam Yoosefiif maaliif kennamte
laala hojii waaqayyo akka seera biyya saniititti yeroo sanatta dubarri takka abbaa warraa malee yoo ulfoofte dhagaadhaan rukutamtee ni ajjeefamti ture. Kana jarraa oolchuudhaaf raajiin raawwatame sun immoo fiixan akka bahuudhaaf maaliidhaaf kennamte? Yoosefiidhaaf kennamte. Mucaan tokko abbaa manaa malee mucayyoon takka yookiin abbaa manaa malee yoo ulfoofte yoo argamte seera irra darbuudhaan dhagaadhaan rukutamte abidaan gubatamte akka duutu seerri ooritii waan ajajuuf haati keenyas kunoo durbin ulfoofti bu'uura raajii jedhuudhaan yoo ulfoofte argamte barreessitoonni fariisota warroonni jedhamanii gaa'ilan godhanne jedhanii dubroo Maariyaamis dhagaadhaan rukutanii ajjeesuu danda'u waan ta'eef maal godhamteerti? Yoosefiidhaaf kennamteerti. Inni biraa immoo eenyummaan mucaa dhalatu sana kan yaadeessu Heroodisitti jalaa dhokachuudhaaf yeroo jettu yeroo godaansaa fi dhiphinnaatti ishee akka qarqaaruudhaaf hin beeka waan ta'e Waaqayyoon dursee ishee wajjin akka dhaabatuudhaaf kaadhimaa kee durbee Maariyaam fudhachuu hin sodaatin jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 1:16 irratti. Kaadhimaa kee durbee Maariyaamin fudhachuu hin sodaatin. Maaliif kana jedhame laala? Silaa osoo akka warroonni bultoo seexanaa ta'anitti haasa'anitti osoo ta'e Yoosef maaliif sodaata? Hin sodaatu ture. Garuu Yoosef adaraatu itti kenname, waadatu itti kenname, waadaa kana fudhatee immoo mana isaatitti galseera. Mana isaatti gaafa galchu immoo raajiin tokko raawwateera. Isin mee maatii Waaqayyoo odoo namni tokko waadaa isinitti kennee meeshaa tokko mana kana naa kaayaa jedhee adaraa Waaqaa jedhee isinitti kennee yoo deeme meeshaa jisu yoo bade maaltu isinitti dhaga'ama? Yes, namoonni gariin ofan ajjeesanii kan murteessan illee jiru ta'a. Biyyaa hin bada kan jedhanis hin jiru ta'a. Yoosef illee isa kanatu isa qunname. Waadaatu itti kenname. Waadaa kana immoo maal gochuu danda'a? Inni hirrifatee jechuudha. Hirrifate. Kanaaf haati keenya dubroo Maariyaam Yoosefin akka eeguuf Yoosefiidhaaf kennamte jechuudha. Kanaaf Yoosefin eegee Yoosefin haadha keenya dubroo Maariyaamin kunuunsaa akka ture kitaabni qulqulluun hin dubbata jechuudha. Walumaa galatti erga Yoosef haadha keenya dubroo Maariyaam kunuunsaa osuma jiraatu raajiin tokko raawwate. Dinqiin tokko raawwate. Ergamaan Waaqayyoo samiirraa ergamee dubroo Maariyaamitti dubbate. Isa kana kan argattan wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 irratti barreeffameera. Isa bichaa irratti ragaa kana guutuu argattu. Ergamaan Waaqayyoo hin dubbate, Elsaabeet ragaa baate, eeyyama Waaqayyootiin akka ta'e hin dubbatamu. Walumaa galatti yeroo baay'ee ammas nuti kadhannaan nuti taasifnu keessatti yaa abbaa keenya jennee isa dhumaata irratti nagaa ergamaa Gabri'eelitiin jennu kanallee immoo shakkitoonni warri morman hin jiru. Manni kiristaanaa keenya garuu bu'uurri ishee kitaaba qulqulluu akka ta'e kitaaba qulqulluurraa waan san fudhattee akka keesses wajjin laalla booda. Kanaaf haati keenya dubroo Maariyaam waggaa 3 maatii ishee wajjin jiraatte mana qulqullummaa keessa waggaa 12 waggaa 15 jechuudha. Waggaa 15 guuttee waggaa 15tti immoo ergamaa Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel isheetti akka dhufe kitaabni qulqulluun ni dubbata jechuudha. Egaa haati keenya maaliidhaaf Yoosefiif kaadhimamte isa jedhume isa muraasa isaa wajjin haa ilaallu. Haati keenya yookiin dubroo Maariyaam maaliif Yoosefiif kaadhimamte? Inni jalqabaa mucaa durbaaf eegumsi ni barbaachisa waan ta'eef maqaa kaadhimaatiin akka eeguuf kennamte jechuudha. Inni jalqabaa jechuudha. Mucaa durbaaf eegumsi ni barbaachisa waan ta'eef maqaa kaadhimamaa deessu Waaqaa akka eeguuf Yoosefitti kennamte. Wanta kana yaadattu natti fakkaata amma bade malee
biyya keenya keessa baay'inaan hin jira. Wanti akkanaa jechuudha. Inni biraa immoo inni lammaffaan fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos sanyii dhiiraa malee dhalachuu isaa ilaalanii haati isaa Dubree Maariyaam humna samii irraa argamteedha malee sanyii Addaamii miti. Kiristoos ergamaan kan ergamaadha. Gantoonni jedhanii booda akka ka'an waan beekamuuf Waaqayyo akka beeku godha jechuudha. Dubroo Maariyaam samii irraa buutee jedhanii harallee warroonni haasa'an jiru. Isa kanaan jechuudha Waaqayyoon sababni isaa humna samiidhaa buutee Yoosefii fi ni kaadhimamtiiree isa jedhutu gaafitu ka'a waan ta'eef ibsa gaanuuf kenna jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon sanyii Addaamirraa Dubroo Maariyaam dhalachuu ishee ragaa akka nu ta'uudhaaf ilmaan namaa akka hubataniifnaaf Waaqayyoon maal godheera Yoosefiif kaadhimamtuu godhee kenneera jechuudha. Inni biraa immoo akka tajaajiluuf akka kunuunsuuf yeroo haati keenya Dubroo Maariyaam biyyaa baqattutti ishee wajjin akka ta'uuf ishee wajjin akka dhaabbatuudhaaf Yoosefiidhaaf kennamteerti jechuudha. Yoosef illee immoo waadaa kana bakkaan ga'ee jira. Ogummaan Waaqayyoo kaadhimaa Yoosef akka jedhamtu godaansaa isheen godaante keessatti ishee bira dhaabbate ishee qarqaare waan sin ajaa'ibu biyya Gibxi keessa guyyoota baay'eedhaaf gidiraa isaan argan keessatti Yoosefii fi Salomeen wajjin miidhaa tokko argiteerti. Yoosefis Salomeenis Dubroo Maariyaam akka qarqaaraniif akka jajjabeessaniif ergamoonni samiin jiru. Garuu Waaqayyoon immoo wajjin isaa dinqii waan ta'eef Dubroo Maariyaam akka qarqaaraniif Yoosefiif kenna. Kanaafidha ka abboonni qiddaasee Maariyaam irratti maal jedhu yaa durbee jedhan. Yaa durbee qiddaasee Hiriyaaqoos irratti jechuudha. Yaa durbee Yoosefii fi kan kaadhimamte qulqullummaan akkasi eeguuf malee akkasi qunnamuufi miti jedhanii dubbatu abboonni keenya. Yeedaloo Yaareediitiin jechuudha. Yaa durbee Yoosefiif kan kaadhimamte qulqullummaa kee akkasi eeguuf malee akkasi qunnamuufi miti jedhanii abboonni keenya hin dubbatu jechuudha. Egaa ka Dubroo Maariyaam akka eeguuf Yoosefiidhaaf kennamtee turte jechuudha. Isa kana itti deebina yoo biraa. Ammaaf garuu immoo mata dureen itti aanu ergamaan Waaqayyoo Gabri'eel Dubroo Maariyaam wajjin immoo dubbachuusaa haa ilaallu jechuudha. Akka wangeelli dubbatutti wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 Waaqayyo gooftaan waan dubbate san raajotaan dubbateera. Abbootaan dubbatee jira. Isa san immoo bakkaan ga'uudhaaf akkana jedha. Ji'a ja'affaatti Gabri'eel ergamaan Naaziriit kan jedhamtu gara magaalaa Galiilaa sanyii Daawit kan taate Yoosefiif kan kaadhimamte gara durboo tokkotti Waaqayyo biraa ergame. Maqaan durboo kanaas Maariyaam jedhama jechuudhaan jala sararee dubbateera. Eenyu dubbate kana? Ergamaa Waaqayyo Gabri'eel jechuudha. Ergamaa Waaqayyo Gabri'eel. Amaariffaan himee isin afaan nan dubbisaa. Yeroo tokko wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 kaamni yoo dubbifne akkana jedha maatii Waaqayyo. በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ስሟ ናዝሬት ወደምትባለው ወደ አንዲት የገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለመሆን ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨችው ወደ አንዲት ድንግል ተላከ። የዛችም ድንግል ስሟ ማርያም ይባል ነበር። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ ጸጋ የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ አላት።
ilaala maatii Waaqayyoo ergamaa Waaqayyoo biraa ergamee dubbiin itti dubroo Maariyaamiidhaaf yeroo kana dubbate kana dura kitaabota kaakuu moofaa keessa jiran keessatti in argitan. Gammachuun kun yeroo jalqabaatiif dubroo Maariyaam irratti jechuudha. Haadha keenya dubroo Maariyaam irratti sagaleen kun dhufe jechuudha. Yaa dubroo Maariyaam kennaadhaan kan guutamte Waaqayyoon si wajjin jira hoo jechuudhaan ergama Waaqayyoo haadha keenya dubroo Maariyaamitti dubbate jechuudha. Waadaan seenname sun akka raawwatuudhaaf abboonni akka jedhanitti jechi kun yeroo itti dubbatutti dubroo Maariyaam bishaan waraabuudhaaf karaa lagaa yeroo deemtetti abboonni jedhanii hin barsiisu jechuudha. Haati keenya dubroo Maariyaam ijoollummaa isheetirraa kaatee jaalalli isheen amantii isheetiin immoo cimina akka qabdu abboonni hin barsiisu. Kanaaf manni amantaa keenyaa waa'ee dubroo Maariyaam gadi fageenyaan wanti barsiiftuuf kanaaf jechuudha. Mooticha kan ta'e addunyaa kana kan uume addunyaa kana kan jiraachisu addunyaa kana kan nyaachisu Waaqayyoon iddoodhaan hin murtoofne iddoo murteeffatee ilmaan namaa fayyisuudhaaf dhufe jechuudha. Qulqulluun Gabri'eelis karaa haadha keenya dubroo Maariyaamitti yeroo dhufu guyyaa dilbataa sa'aatii 3 jechuudhaan abboonni keenya hin barsiisu. Sa'aatii 3 irratti Addaam abbaan koo Hewaan haadha koo kan dogongorsiise seexanaadha malee kan biraa miti jettee yoo deemtu lammaffaa yeroo mana geessus immoo ni ulfoofta jedheeni jedha dubroo Maariyaam jechuudha. Okkotee ishee lafa buustee wanti kun atti deddeebi'ee mana qulqullummaa dhaqeeni ragaa kana mana qulqullummaa keessatti Waaqayyoon kadhachuudhaan yeroo jedhamtutti ammas ergamaa Waaqayyoo itti dubbatee raajiin kun akka dhugaate malee akkuma jedhametti fudhanne haati keenya dubroo Maariyaam. Hewaan kan dogongorsiise Addaamiin kan dogongorsiise ammallee natti dhufee na dogongorsiisuudhaaf kan jedhu yeruma tokkoon akka hin fudhanne manni amantaa keenyaa hin barsiifte jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaaf dhakaa ergamaa Waaqayyoo dubroo Maariyaamitti dubbatee kennaan kan guutamte kennaa maalitiin kennaan kan guutamte dubartoota keessaa kan maal taate kan filatamteedha. Dhugaadha haati keenya dubroo Maariyaam ergamoota keessaayis kan filatamte. Ergamaan Gabri'eel nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin yaa giiftii keenya dubroo Maariyaami nagaa siin jennaani miti reenuti. Yala manni amantaa keenya isa ergamaani Gabri'eel jedheen kana fudhatteet maal jetti nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin. Ergamichi Gabri'eel nagaa si gaafateera nullee immoo akkasuma nagaa si gaafannaa jenna. Maal balleessina ree wanti balleessina hin qabnu. Kanaaf nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin yaa giiftii keenya dubroo Maariyaami nagaan siin jenna jenne kadhannaa taasifna jechuudha. Kanammoo eenyu dubbate kitaaba qulqulluutu dubbate. Yaa giiftii keenya dubroo Maariyaami jechuun keenya immoo qulqulleetti dubroo Maariyaamiif haati gooftaa keenya karaa qulqullicha Yohaannis abbaa wangeelaa harka gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosin ilma isheetiin akka haadha bara baraatti dabarfamtee nuuf kennamteerti waan ta'eef haadha keenya jennaan jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26 irratti kuni barraa'ee jira. Nagaan siin jenna kan nuti jennuuf Gabri'eel Waaqayyo irraa ergamee Maariyaamiidhaan nagaan siif haa ta'u waan jedheef Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 irratti akkas jenna jechuudha. Waaqayyo gooftaan si wajjin jira nagaan siif haa ta'u. Ergamaa Waaqayyo Gabri'eel akkas jedhee ishee waawwaameef nullee immoo kadhannaa yeroo hundaa keessatti nagaa si gaafanna jennaan nagaan siif haa ta'u laala abboonni keenya akkamitti akka isaan waan kana kaa'aaf jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo
yeroo biraa immoo wajjin in ilaalla jechuudha. Dubro Maariyaam haati keenya Waaqayyo garuu dursee jechuudha. Dubro Maariyaam akka dhalattu wangeela Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti Waaqayyoon ofii isaatiif dursee jedhe. Laalaa Waaqayyoon milikkita isiniif ni kenna, durbi durbummaadhaan ni deessi, maqaa isaallee immoo Amaanu'eel jettee ni moggaasti jechuudhaan raajiin dubbatameera. Ammallee immoo Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti ilaa mucaan nuuf kenname jechuudhaan waa'ee mucaa kana gooftaa ta'uusaa, waaqa ta'uusaa, mootii nagaa ta'uusaa, abbaa nageenyaa ta'uusaa raajiin dubbatameera. Raajiin kun immoo haadha keenya Dubro Maariyaam irratti jechuudha. Kanaaf dhakaa har'a magaalaa Daawit keessatti Kiristoos dhalateera. Achi deemaa dallaa horii keessatti mucaa uffataan marame argitu jechuudhaan ergamaa Waaqayyoo yeroo dubbatu argitu. Gabri'eel haadha keenya Dubro Maariyaamitti seenaa gammachuu kan itti dubbate suni amma immoo deebi'ee waa'ee Dubro Maariyaam, waa'ee gooftaa keenya dhalachuusaa ni dubbata jechuudha. Egaa ka maatii Waaqayyoo har'aaf asuma irratti dhaabnaa. Guyyaa biraa waa'ee dhalachuu gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin ilaalla waan ta'eef yoo saffisnellee immoo waan rakkisaa waan ta'uuf asuma irratti dhaabnaa. Garuu immoo kadhannaawwan nuti guyyaa guyyaadhaan taasifnu keessatti wantoota dubbannu keessaa mee wantoota muraasa ishee laallee kaanee wajjin hin dhaabna. Isa jalqabaa irratti yaa abbaa keenya hoo jennee erga xumurreeni boodatti yaa abbaa keenya kan jedhu Waaqayyotu akkana jedhaatoo na kadhadhaa jedhe. Akkana jedhaatoo na kadhadhaa jedhe inni rakkoo hin qabu. Waan kitaaba qulqulluurra waan jiruuf. Garuu nagaa ergamaa Gabri'eel qulqullootti yaa giiftii keenya Dubro Maariyaam nagaa siin jenna maaliif jenna? Abboonni maaliif kan itti dabalanii yoo jenne immoo jechi kuni jalqabumayyuu ergamaan Gabri'eel samiirraa Waaqayyo biraa dhufee Dubro Maariyaam nagaa ittiin kan gaafate waan ta'eef manni amantaa Ortodoksii illee ergamni ishee ergamuma kana waan ta'eef ergama kanaan Dubro Maariyaam nagaa gaafatti jechuudha. Ergamaan Gabri'eel qulqulluun yommuu jennu ergamaa Gabri'eeliif ulfinni kennuu keenyadha. Innis ergamaa Waaqayyo qulqulluu amanama, ergamaa nageenya, abbaa misirraachoo akka ta'e hin beeknaa jechuudha. Kanaaf yaa giiftii keenya Dubro Maariyaam jenne jechuudha. Kana jechuun immoo jechuudha qulqulleettii Dubro Maariyaam haati gooftaa keenya karaa qulqullicha Yohaannisiitiin akka nu kennamte ibsuudhaaf nagaa siin jenna yoo jennullee ergamaa Waaqayyo gooftaan si wajjin jira, nagaan siif haa ta'u waan jedheef nullee immoo akkas jenna jechuudha. Kanaaf ragaan keenya kitaaba qulqulluu jechuudha. Inni biraa immoo yaada keetinis durboodha, foon keetinis durboodha yaadni jedhu immoo jira. Isa kanallee immoo eessaa fiddan nu jedhu. Yaada keetinis durboodha yommuu jennu maal jechuudha? Qulqulleetti Maariyaam, Durbo Maariyaam jettee ergamaa qulqulluu Gabri'eeliif deebifteerraa kaanee akkas jette. Anoo dhiiran beeku jette Dubro Maariyaam. Anoo dhiiran beeku ammallee durbaadhaa jette. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 34. Kanarraa kaati manni amantaa keenya. Anoo dhiiran beeku jettee yaada isheetiin durba ta'uu ishee mul'isa waan ta'eef ergamaan qulqulluun Gabri'eel gara fuulduraatitti dhiira bartaa beekta ittiin hin jenne. Hafuura qulqulluun sirra buluudhaan mucichi sirraa dhalata jedhee daala fuulduratti akkas hin jenneen. Kanaaf manni amantaa keenya Dubro Maariyaamin akkas jettiin jechuudha. Foon keetinis durboodha kan jenneef osoo gooftaa hin dayiniin erga deessee boodas durba akka taate waan amannuudhaaf. Kanas immoo wangeelli dubbata. Ani Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu waan ta'eef isiniif qulqulleessaa qulqulloota ta'a jedha. Isheen immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gadaamessa ishee keessatti
ji'a sagaliif guyyaa shan baatte waan ta'eef dubroo Maariyaam qulqulleettiidha jenneetoo amannaa jechuudha. Kanaaf qulqulleettii jennaan. Inni biraa immoo yaa haadha Waaqayyoo isa mo'aa nagaan siif haa ta'u jenna. Laala yaa haadha Waaqayyoo isa mo'aa jechuun maal jechuudha? Qulqulluu Gabri'eeltu dubbate kanallee yoo hubanna ta'e ilma ni deessaa maqaa isaas Iyyesuus jettee ni moggaafta gaafa jedhu maal jechuudha? Maqaa isaas ilma ni deessa eenyu? Waaqa, haadha Waaqaa jedhamti jechuudha. Iyyesuus jette. Iyyesuus immoo mo'aa, abbaa nageenyaa, abbaa jaalalaa akka ta'e immoo kitaabni qulqulluun hin dubbata jechuudha. Kanarraa hundooftee manni kiristaana keenya ilmi Waaqayyoo jabaadha. Waaqayyo gooftaanis teessoo abbaasaa Daawit ni kennaafi innis gosa Yaaqoob irratti bara baraaf ni mo'a. Mootummaan isaas dhuman qabu jechuudhaan wangeela Luqaas boqonnaa 1:32 irratti isa jiru fudhachuudhaan manni amantaa keenya kana dubbatti jechuudha. Abeet mee ilaalame eessa walitti fiddee manni amantaa keenya akka isheen kitaaba qulqulluu irraa kana nuuf goote jechuudha. Inni biraa immoo mucaan nuuf dhalateera jechuudhaan Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti kana jedha laala. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gateettii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa bara baraa, Hangaf Nagayaa jedhama. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuman qabu. Inni teessoo Daawitiif mootummaa isaa irratti mo'aadha jedha jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan manni kiristaanaa keenyaa kana jette jechuudha. Inni biraa immoo ati dubartoota keessaa adda kan taate eebbifamteedha. Kanallee manni kiristaanaa keenya eessaa fidde? Kitaaba qulqulluu keessa kan jirudha. Kitaaba qulqulluu keessatti maal jedhaa? Macaafa fakkeenyaaf boqonnaa 31 lakkoofsa 29 irratti akkanadha. Dubartoota baay'eetu wanta bayeessa gaarii hojjetanii ati garuu hundumaa ni caaltaa jedha. Raajiidhaan dubbatame kun meerras ni deebi'a. Dubartoota baay'eetu jiru wantoota bayeessa gaarii kan hojjetanii ati garuu hundumaa isaanii ni caaltaa jechuudhaan sagalee Waaqayyoo macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29 irratti osoo dubroo Maariyaam hin dhalatin dura raajiin dubbatameera. Raajiin kun immoo wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 39 hanga 42 irratti akkana jedha. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Mucaan ati gadaamessa keetti baattes kan eebbifameedha jechuudhaan raajiin dubbatame sun akka fiixaan ba'uudhaaf qulqulleettiin Elsaabeet kana dubbatteerti yaa maatii Waaqayyoo. Kanaafuyyuu gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos mootii Qaraaniyoo gooftaa keenya kan ta'e gadaamessa isheetti kan baatte haadha keenya dubroo Maariyaam waan ta'eef akkas jenna jechuudha. Inni biraa firiin gadaamessa keetii kan eebbifameedha. Firii garaa keetii kan jedhamu jira, inni sirrii miti. Garaa jechuun iddoo nyaanni taa'udha. Gadaamessa jechuun immoo iddoo micireen taa'u akka beektan hin beektu. Firiin gadaamessa keetii kan eebbifameedha. Inni illee immoo kitaaba qulqulluu irratti wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 42 mucaan ati gadaamessa keetti baattus eebbifamaadha jechuudhaan waan dubbatameedhaa fi ammaa fi asirratti dhaamna maatii Waaqayyoodha. Yeroo itti aanutti immoo wajjin kan ilaallu mata duree godaansa haadha keenyaa dubroo Maariyaam maaliif godaantee isa jedhuu fi gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos akka dhalate wajjin ilaalla jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Yeroo itti aanutti xumurra sanaan booda immoo gaafiiwwan warra shakkitootatirra kanii fi yaadonni tokko numa jidduuttu jechuudha. Ortodoksotuma jidduuttuyyuu yaanni dogongoraa waan jiraniif isa sanii wal sirreeffachuudhaaf kutaa itti aanu irratti wal agarraa. Walumaa galatti haati keenya dubroon Maariyaam waggaa 64
biyya lafaa kanarraa akka jiraatte ni amanama jechuudha. Guyyaan isheen itti dhalatte immoo akkuma yeroo darbe wajjin ilaallee caamsaa bulii tokko akka ta'edha. Kanaafiyyuu maatii Waaqayyoo araarsummaan haala keenyaa dubroo Maariyaam hunda keenya wajjin haa ta'u. Handaawutii yoo barbaaddanii keessan siniifan ergaa. Nageenyi Waaqayyoo, arjummaan Waaqayyoo, dhiifamni Waaqayyoo hunda keenya wajjin haa ta'u. Araarsummaan haadha keenyaa, araarsummaan ergamoota hunda keenya wajjin haa ta'u. Nagaaf naaf oolaa iddoo hojiitan deema waan ta'eef muddame Waaqayyoon hunda keessa wajjin haa ta'u. እሺ